Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessaniin nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeessaa jajjabaa isiniif qabna. Hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti Unready Adam TV namoonni YouTube channel kiyya faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya like gochuun raafatina. Egaan ajandaan amma miidiyaa irra deemu isa ijoo keessaa waa'ee filannoo akkasuma mootu waa'ee albama artist Haacaaluu Hundeessaa dabalatee waa'ee Fayyisaa Leellisaa waa'ee Jaafar Yusuf dubbate. Fayyisaa Leellisaa Jaafar Yusuf nama sirba Haacaaluu irratti sirba jibbiinsaa jedheetiniin kijiba guddaa gadi dhoose jechuudha. Isa irratti kan waliin dubbannu ta'a. Hamma xumura qophii kiyyaatti na hordofaa isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya waa'ee filannoo gaafa eegallu filannoon biyyattii keessatti ta'amee jira. Naannoo tokko tokkotti sababa jeequmsaatiif adda citee akkasumas immootu kan guyyaa har'aa deemamaa jiru jira. Achirratti mootummaan naannoo Oromiyaa waan jedhe qaba. Obbo Shimallis Abdiisaa viidiyoo BBC Afaan Oromoo waliin haasa'e tokkoon nageenyi Oromiyaa keessatti akka ajaa'ibaatti jira. Nageenyi miidiyaa Feesbuukaa fi miidiyaalee garaagaraa qofa irratti hin jiru malee lafa hin jiraa jedhe. Ofuma isaaniitti afaan lama dubbatan. Boordiin filannoo guyyaa kaleessa Ambootti akka jeequmsi jiruu fi akkasuma lixa shawaatitti ajjeechaan nama sadii akka raawwatame boordiin filannoo Itoophiyaa gabaase. Mootummaan Oromiyaa immoo isumaayyuu waakkate afaan isaaniitu garagara deemne jechuudha. Facebook irra malee hin jiru jedhe. Garuu dhugumatti filannoo kaleessaa parsantii xiqqootu ta'ame. Keessumaayyuu naannoo woboon hin jirretti malee naannoo woboon jiru tokkochi hin ta'amne jechuudha. Woboon filannoo buufata filannoo waan jedhame tokkochi osoo hambisin tarkaanfii haala isaa irratti fudhatuudhaan olaantummaa isaa argisiisee mootummaanis deebii tokkotti hin deebisne afaan ofii qabate salphina. Duraan beektaa yoo waa jedhu shiftaan jeequmsa naannoo akkana kaastee naannoo akkatti kaastee gabaasaa ture. Amma hoo woboon humna akka irra godhatte waan argeef shiftas hin jedhu wanta kanas badeen jedhu hin waaqqatanii iyyuu hoomuu hin taafne jedhanii. So woboo gachara sabaa nu boonsitanii jirtanii galatoomaa isiniin jenna. Ajandaan keenya ijoon dhufneef garuu ajandaan ijoon nuti dhufneef waa'ee artist Jaafar Yusuf. Artist Jaafar Yusuf maal ta'ee jechuun keessa hin oolu. Artist Jaafar Yusuf mooma tokko hin taane artistii beekamaaf jaalatamaadha. Garuu holola har'a ganama Fayyisaa Leellisaa jibbiinsa namoota mootummaan jaalannirraa qabuu fi jibbiinsa Haacaaluuf kaleessa harka isaaniitti nyaatan argisiisuuf waan baay'ee dubbate. Maal jedhee dubbate? Warra kaleessa isa qeeqaa ture warra kaleessa isa sirbarra irratti sirbaa turetu har'a isa faarsaa jedhe. Jara keenya. Mee Jaafar Yusuf waa'ee Haacaaluu kam sirbee beeka? Mee naa hima. Mee bakka kamitti argitan bakka kanatti argine jedha. Jaafar Yusuf Haacaaluun badaadha gantuudha bakki inni jedhee itti sirbe yoo jiraate naa hima isiniif hin adabama. Namichi maraate moo zarii hin qabu dhiiroo? Oromoon hin hidhattuu sila namicha kan. Mee bakkuma kamitti jedhe afaan guuttate Jaafar Yusuffaa jedhe fakkeenyaaf sirba irratti baasee jedhe. Jaafar Yusuf sirba mootummaa irratti malee sirba artist irratti baasee dhageenyees argines hin beeynu. Manaamaan itti dhufe moo akkamsa? Nama qabsaa ture tokko qancarsuuf gadi yarsuuf holola akkanaa kanarratti namicha mataa hin qabne miilan fiiguun dhugumatti mataa ani atileetota arrabsuuf osoo hin taane miilan fiideef mataa hin qabduu sun dhugaadha rabbi naa nyaata. Namichi mee maal jee namna kana jedha rabbi jedha. Waan qabatama hin qabne tokko waan bakka Abiyyi irratti sirbuun Haacaaluu irratti yookaan nama biraatti namichi akkam jechuu barbaadetti Haacaaluun Abiyyi wajji jira jechuu barbaadetti moo naan galle moo Abiyyiitu Haacaaluudha. Gadhee fi gantuu goota walitti hin fidin. Har'a miti gaafa Haacaaluun lubbuun jirus faarsa turre. Gaafa inni lubbuun jirus mataa keenya irra baataa turre. Maaliif? Hojii isaa waan argineef. Akka kee kana miidiyaa irratti as bahee waan argin alba'u. Akka kee kana as bahee gaafiif deebii yoo gaafatamu gadhummaa ofii keessaa gadi yaa'u. Oromummatu keessaa gadi yaa'u. Waan jiru hawaasa ummataa keessaa sagalee ummataa keessaa gadi bahee dubbata. Waan ummanni jaalatu dubbata. Intervii isaatis ta'e, sirba isaatis ta'e, oolmaa isaatis ta'e bakkuma inni oolu ilaalime. Artist Haacaaluu Hundeessaa jara kenna turan. Mana artistoota dhukkubsatanii
mana buqqaatota, mana ummata rakkattoota, warra dhibamuu bira, hayyoota bira bakka kana oola. Ati yoo mana farshoo yookaan immootu achi dirree kubbaa deemtee kottee kee dheereffachuu fi achitti bakka ati deemtu takkaas hin arginan. Goota biratti argee hin beeku. Moo abiyyi biratti arge. Abiyyi gootaare. Abiyyi bichaa biratti argeen. Hayyoo Oromoo biratti argee hin beeku. Rakkataa Oromoo biratti argee hin beeku. Atileetii Oromoo biratti argee hin beeku. Waan biraa dhiisi. Aktiivistii Oromoo biratti argee hin beeku. Bakka itti beeytumaa inni dirree miidhatii fi mana farsoo malee waan takka hin beektu. Wuskii ofitti oofuu malee. Dhugaan jiru immoo isa kana. Arsitaa Haacaaluu garuu bakka gadheetti hin argitu. Bakka deeme maratti bakka goonni jiru, bakka qabsaa'an jiru, bakka gaarii. Kanaafuu of madaaluuf hin deemin. Jaalala akkasaa san argadhattee dhoqqeen laaqqatin. Jaafar illee yoo ta'e mataa miilatti si caala. Ati qabsoon yookaan bu'aan Oromoo buuste yoo jiraate takka qofa. Sana qofa. Sanuu guyyaa takka ofirraa oomteen goone kana. Ta duraan uummanni naannoo keessa godhatu addunyaa irratti akkana goote guyyaa takkatti isii of jalaa balleessite. Jaafaritti gaafa deebinu immoo Jaafar Yusuf xiqqeenya isaatiin nama woboo keessa guddate. Nama daaraa Eertiraa nyaachaa ture. Artistaa deeme saahiba kee Caalaa Bultumee gaafa bakka artistii Jaafar Yusuf. Fagoon deemu. Saahiba kee hiriyaa kee Caalaa Bultumee gaafadhu. Jaafar nama akkamii akka taate. Qacalee bakka takka turan. Waraana woboo keessa turan. Nama akka kee gara deemaa miti. Deem Caalaa gaafadhu nama ani sitti numuudhu. Hiriyaa keeti mi Caalaan gaafadhu. Jaafariin sun ta'a akkami jedhii. Goota walitti hin dhuftanii jechuudha. Nama qabsoo keessa guddatee fi nama guyyaa keessa tasa dhufeen waliin madaaltan. Siimee baran guyyaa takka qofa Oromoof oolmaa oolte guyyaa takkatti. Hagaan ooleef hin oolle Oromoodhaati oolmaa. Ati guyyaa takkatti oolte. Sanuu waan guyyaa sun guyyaa addunyaa ta'e fakkaata isaa feemasii taate. Garuu har'a gad deebitee maatii Haacaaluu qeequuf artisti Jaafar qeequu tasa hin dandeessu. Deemi abiyyi kee hudduu irraa fi maal sii goona miti nu. Sirba maatiin isaa gadhiisuuf deemu bar maatiidha. Anaa miti yookaan immoo Galaanaa miti ka gadhiisuuf deemu. Sirba maatiin Haacaaluu ofii albama san gadhiisuuf deemu. Har'a maalii jettanii sirba isaa farsitanii jedha. Afarfamii bu'aati. Maal jechuudha jara kenna. Hinaaffa fakkaata ofittummaa abiyyi ati akkatti of urguftee of dhiifteef abiyyi isin jaalattu. Sii galee ashqaabbatteef mootummaa kanaaf abiyyi isin jaalatu isin jibbus. Sii galee abiyyi akka kee kana uummata Oromootitti afaan fokkataa adda yaasuuftu kana naasuuf. Abiyyi immoo mataan isaa kun akka ati qaajjaatu kan of keessaan qaajja'u dho'ifateetanii waan balleessa malee. Bilchiginnaan si qofaa miti baay'eedha. Bilchiginnaan kun callistee teetti si maal tokko si foolanna ajaa'ibaa bara namichi kun maal foolata. Bar Caalaan illee bilchiginnaadha. Saaliyaan fa'aa bilchiginnaa akka ati waa laayitu kanatti waa laayitu jarri hin eeggatte of saayidii. Maaliif guyyaa tokko wanni jijjiiramu wayii dhufuu danda'a waan ta'eef likkii ofii laalata. Ati hoo waan gadhiistuun darratti hammeenya Oromoo waan Oromoo walitti buusu waan Oromoo walitti xiqqeessu kana hin barbaachisu obboleessa kiyya tasgabbaayi. Waan kaleessa gootisan of jalaa naqeen ammas yeroo hin darbine jirta lubbuudhaan. Namni lubbuun jiru bar seenaa xureessallee deebi'een tolfata. Seenaa xuraa ofirra galmeessitee deebi'ii siin jedhaan gorsa obbolummaa sii kenna. Ofirraa deebi'uu dandeessa. Waan biraati miti bar bilchiginnaan jibbitu. Jibbama akka tafarsitu kana callifta. Rakkoo uummata keenyaa osoo argitu akkatti irratti leellisuun qabda afaan kee qabattee taa'uu hin dandeessa bilchiginnaa taate. Inshaallah biyya sirratti baadhachuu mirga hin qabda namni si daangeessu hin jiru dimokiraasiidha. Garuu waan saba cabsu, waan saba xiqqeessu, kijiba hin taane, sii guddaa kana waan irraa dhaga'uun sheemidha. Sii miti anaa qara deemaa kanarraa namni waan xixiqqoo na eegu. Ani sitti saalfadha dhugaa rabbiitti baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha. Sitti qaanfadha garuu waan xixiqqoolee akkana gootu kana. Jibbiinsa ati qabdu kun sheemii guddaa siifuyyuu. Kana sii dhaamaa egaan dhaamsi kun sibirallee hin gaa'edheen abdadha yaa abbo Fayyisaa Leellisaa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya turtiin har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Boodarra yoo jiraate wantoota tokko tokko qindeessinee kan isinii deebinu ta'a. Riidii Adam Tube chaanaalii kiyya haaraa yoo taata subscribe gochuun maatii ta'a. Viidiyoo keenya like gochuun irraanfatina. Turtii gaarii qabaadhaa. Nagaatti.